garfuri. Ada sih kan? Kau tuh sih kan ada. Ya. Iya lah atas sakit. Gak apa apa yang gaduh buat ada rane dekat tiga kota. Dekat. Hah? Suruh kumata. Hai. Mana yang alatnya? Hancur suku mah. Asyau di tiba sana narmambu ada temu. Apa persisi jangan nih? Amat mana yang lawan nih? Bakteri ada nih. Harga kasih me. Tiga kali coba deh moni suri bakteri cik. Kat kaba. Kau cekin nani? Operasi ada tu. Kau cekin nani? Hinuman tahu puja kan ayo. Mana hin tahu? Man kota. Kau gerim bahasa. Gaya itu masih injip benagar masih injip beti. Harkat kaba sih. Barang kamu. Amma ishare kafu namet acina kah? Sabot denwa sirtimu banjara. Hei, man kota. Atina sabtu. Kabam ni. Harkat kaba. Kabam ni. Main ni. Mantate. Benta sih dekat tu mantate. Si. Akasih mantate berbat. Mereka tu kolektor akasih mantate berbat ni. Lima raja dah. Malik maraja dah. Masih kote. Ini mana masih ada tempat masih kote. Masih kote Malik maraja dah. Malik maraja dah je. Kuda tadi. Sirat. Ugaita. Ini orang makasa memang. Mereka tu kolektor saya. Mantap. Datang saya menafi. Si Chandra berbadiam. Si. Berbadiam. Intau fi. Gudat tu ya. Wahai gudat tu saya juru. Bukan itu. Amma mana cuci berbadi. Kanan kiri dia ni korjakan. Sana ada mana ini? Ada tu jenis ke apa ada mana? Hishi. Aha, apa mana tu? Ada tu mana tu ni? Situ apa ha? Ada tu asal berbadi. Metera kagak apa tu? Kata ni apa? Apa tu kata? Kata ni apa tu je? Apa tu kata? Gaya ni berbadi. Hishi. Ini saudi ni. Kau cakap ni teh. Ini saudi ni. Dikit tidak kam. Tahu ni. Mango tadi apa faham ni kemai? Jom salat dia je tadi semua dah kalah. Jom salat dia jesok tu teh. Ada you kau je tadi. Wadah lagi jete. Sampai dia. Hishi. Lagi sekarang kan yang jauh je. Sobdanya besok tu tadi. Aceh tu baca kan nufif. Ketian deh. Rekat kaba. Ergan si kaba. Jijen mana tikutan. Nampi tu jijen mana tikutan aja. Mai akan nampi kuda tu jangan kuat. Himbar batu. Malif. Malif jangan tu kan nampi kuda. Malif jangan. Si cantik. Amma ka hisbi guna masih cantik. Har ago mata ke chalte baat mana kan ऐसा नहीं था अम्मा कहते अर्रा खासे akkamiti ila akkasitti jetta ila akka kanatti abidda akkatu ila akkatti jabi arra kaase nagaashi
daa'ima ishee jedhe jedhika daa'ima ishee jedhe gadhiisee jedhe gadhiisee jedhe hin jettaaree jetta daf gadhiisee jedhe gadhiisee nan deeme chaawa jedhii chaawa jedhii maqaa ishee waami chaawa jedhii eeyyee amma ka dhibee ishee keessa geesse kan ammoo achi deeffadhu dhibee ishee keessa goote kana fudhadhu ofitti hiixachiisi ofitti fudhadhu ofitti ergaatti qaban dhugaa warri akkati naman taaneef sirratti hojjetani kana wada maal ta'a beektaa wanti isaan si yaadan sun dachaa dhibba ta'etti deebi'a kan isaan sirratti hojjetan dachaa dhibba ta'etti deebi'a warra badii kee eegan irratti dachaa dhibba ta'e achitti deebi'a akkasii dabiga ishee keessaa fuudhi warra matti hojjetetti deebisi dabiga ishee keessaa immoo si'a torba calaani mee keessaa si'a torba eenyuma si'a torba tokko lama sadii afur shan isa baay'ee lafaadha isootti hallelujah ciibtee kan kuma ciiftu qohe taaggalaa turte waan ta'eef waan tokko sitti maanoko badii kee eegumti salphina kee eegumti isaanuma biratti waaqayyo ulfina kee argisiisa በጣም የሚገርማችሁ ደግሞ ከስታ በረና ወሪ ስረት ተለቆላኒ እንዲሳን ኢቤሳን ሲያደሱ ደቻኒባችት ደቢያ ደቻኒባችት ደቢያ ደቻኒባችት ደቢያ ሸራኛ በስ አካ Bishaan kennaa fi meejoo qabdanii bishaan kenni bishaan kana dhuguu xiqqoo dhugee bishaan kana abeet waamichi ciyyummoo akkam ta'a Yesuus xirri ajaa'ibaa dirree jira sayyi isheen amma eegamtii akka bara darbee immoo mucaa koo dhokattee namtu kan jedhu immoo sagalee faarfannaa naannoo akkatti waaqayyo kun nama yaadatu addaa galateeffannaa fi Ishi, waldaa furtee galama? Silkii kee fudhadhu. Diina keetti dhiyeessii fi malee bareechi. Bara dhugaa Yesuus. Akka? Nagaadha? Kana jala siru kubaa ture? Askoola baay'ee dhukkuba. Ammamiif? Hirkuma deessisee akka? Waggaa meeqa ta'a? Waggaa tokkoo fi jedha. Waggaaf jecha asiru kubaatan. Isaan kennu gibee tokko. Baraana si boqochiisa waaqayyo. Dhugaa aara si galfachiisa waaqayyo. Ameen. Dhugaadha. Yesus. Amma kam dhaggeeffadhu mee keessa kee. Dhugita nyaata? Laal jeebbadhu. Duraana waraanaa. Sida si waraanaa ture. Bataadhaaf kadhatanii uffata waraanaas na argee jaallatanii. Yeroo isheedhaaf kadhadhu otoo naan. Otoo naan argee jiddatti akka luba wayna qabee ajaa'ibaa. Haleluya. Isheen otoo na waaman jettee sheettaan immoo seenumatu waamamu. Akkasitti waaqayyo. Bakka gammadu. Nagaan sii ta'e. Haleluya. Mucaa wayyaa uffattee tuqan. Ati. Wayyaa deemee. Menjira Yesuusidha. Atlaatas. Dabalaa jira Yesuusidha. Keessa liigalii jira jechuudha. Okay. Kanaafi yookiin nuti biqii gamii jira yookiin immoo karaa kennu qabee waan ta'eef adda adda baana jechuudha. Adda baana yaalatte? Bakka lama waan ta'eef. Eeshi. Seetana qabee waan ta'eef seetanatu qaanaa malee nuyi gargar hin baanu. Dhiiratu ni lafa akkasiiti. Dhagaa Yesuus. Ani gaariidhaan dhiyaattee nama tokko. Ani minaa gabbaan kan biraa fuudha jedhe. Abbaa fuudha. Kasi dhiiratu dhugaa. Seetanatti jamoo qabdi. Sabdee moo jamire? Abdeetti. Asiseen deebisi. Ameen. Iyyi damiin jedhe. Ameen. Kan eebbatee qabee waaqayyo sii qabeeraan. Ameen. Dhugaa gooftaan sitti himaa. Guyyaarraa qalbeeffadhaa. Eebbi keessa gadhiifameera. Nagaan keessa gadhiifameera.
Cid, coba. Abidda. Akka itti xumura dhimma kee siif haa xumuuf. Tira bali amin jedhi namni tokko. Nagaan sii ta'e. Galateeffadhuu gooftaa. Yes.